Kuni shamarran keenya hunda kechan isin hunda ilaallata jechuudha. Anaan dabalateetu wanta obboleettii keenya kanarra ga'e yookaan haadha keenya kanarra ga'e nurrallee boru ga'uu waan danda'uudhaaf. Kanaaf hundi kechan viidiyoo kana hanga xumuraa dhaggeeffadha. Egaa shamarka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota kiyyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa obboloota koo guyyaadhaa gara guyyaatti obboloota keenyarra waan ga'aa jiru yoo dhageenyu baay'ee nama gaddisiisa. Egaa obboleettiin yookaan haati keenya asii olitti argitan kun garuu hojjettuu hindiiti jechuudha. Hindiis yoo ta'an biyyoota biraas yoo ta'an hundi keenya gola arabaa keessa hojjenna waan ta'eef keessi keenya nu dhukkuba jechuudha. Hundi keenya hojjettuu mana madaa miti, ajajamtuu fi ergamtuu mana madaa miti jechuudha. Egaa kun odoo namarra hin gahin osoo nurra hin gahin wanta akkanaatirraa akka jabaannee of eegnu ergaa guddaa qabaachuudha viidiyoon kun. Innis maalidha? Obsaan dhaggeeffadha. Keessattuu ijoolleen gola arabaa keessatti waggaa dheeraa hojjettan mana tokko keessa waggaa dheeraa hojjettanii ani bakka mana kana akka beetasabaati ammaan booda beetasaba ta'een jira jettanii warroonni yaaddanii jechuudha. Tasumallee gola arabaa aga fedhan waggaa dheeraa yoo hojjettan isaan wajjin beetasaba ta'uu akka hin dandeenye viidiyoon kun ergaa guddaa of keessaa qabaa jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kun yoo xiqqaate gara waggaa 18 mana tokko keessa hojjettee jirti jechuudha. Isallee haala kamiin hojjettee yoo jechan jalqaba irratti akka tokko jettee biyya arabaa dhufteen intala durbaa tokko godhattee biyya isheetirraa baate. Biyya isheetirraa erga baate gola ormaa keessatti osoo hojjettu waggaa 2 xumurtee gara biyyaa yoo deebitutti abbaan manaa ishee abbaa warraa ishee dhukkubsatee jalaa boqate jechuudha. Yeroo boqatu kana maal jettee ofirratti murteessite ani ammaan booda hojjedheetoo dhala koo barsiifachuun qaba, dhala koo jiraachifachuun qaba kan jettu murteessite intala durbaa tokko qabdi akkuma isiniin jedhe. Akka seera biyya hindiititti yoo ta'e immoo dubara jechuun akka Itoophiyaa dhiiraati jechuudha. Yoo isiniin jedhu Itoophiyaa keessatti dhiira tokkotu dubartii tokko yeroo kadhatutti mana ijaaree waa hunda godheeti dubartii safuudha shamara jechuudha. Garuu akka seera hindiyaatti immoo akkasii miti. Warroonni beektan ni beektu, warroonni hin beekne immoo hin beektu jechuudha. Viidiyoo kana keessa argattu. Innis maalidha yoo jettan akka Itoophiyaatti dhiirri qalabatii sitti godhatu biyya hindii keessatti shamarri heeruma yoo geeche shamaratu dhiiratti qalabatii godhatee itti heeruma malee dhiirri akka dhiirri dubartii kadhatee hin fuudhu jechuudha. Dubartiitu dhiira kadhata jechuudha akka seera biyya isaaniitti. Kanaafuu mana itti ijaartee waa hunda godhattee kan xumurtee dhiira fuudhu akka aadaa isaaniitti shamarran malee dhiiraa miti jechuudha. Kanaafuu haati kunis dhala kootii mana ijaaruun qaba. Akkasumas immoo itti heerumsiisuun qaba. Dhiira barbaade fi heerumsiisuun qaba. Waa hunda guutuuf hin qaba jettee ofitti murteessite. Ofishiitti dhala koo biyya ormaa hin fidu ofuma kiyyaafan dararame dhala kootiif ta'uun qabattee murteessite mana sana hojjetti. Yeroo kana waggaa 5 waggaa 3 waggaa 4 ta'a gara biyyaa deemaa intala ishii ilaalaa as deebitu dura akkas jettu intala ishii immoo gaa'ilaa itti ijaartee heerumsiiftee jiruu gaarii mana itti ijaartee waa hunda goote wanni tokko ishiin hafne jechuudha. Dhala ishiitii fi waan barbaachisu hundumaa abbaas haadhas waa hunda taate gammachiisteerti jechuudha. Haa ta'u malee ofishiitii umurii ishii guutuu biyya ormaa keessa taa'uu filattee jirti. Haala kanaan yeroo hojjettu madaamni ishii garuu osoo hin beekin waan ishiin hin beekne irratti raawwatte jechuudha. Aga feetanis yoo ta'an isin waggaa dheeraa mana kana taa'ee jira. Mana kanatti ammaan boodatti ani akka beetasabaatii akka maatii isaaniitii jennee ijoolleen karoorsinee murteessinee nu jirra jechuudha. Garuu haa ta'uti aga fedhellee yoo ta'e gola ormaa keessatti an akka mataa kootitti waggaa 6 ol dabarraan mana tokko keessa jechuudha. Biyyuma arabaati waggaa 6 ol teenyan bashitaadhaa fi waa wayitiif malee ani hojjechuufis miti jira. Umuriin ilma namaa taa'ee nama eegu hunda keenya yoo ta'e umuriin keenya taa'ee nu eegu. Wanti umuriin keenya waggaa 3 4 5 6 7 8 9 10 jennee kanasitti irraa buusnu kun umurii keenyarraa hir'achaa deema malee umurii keenyarratti dabalamaa hin deemu jechuudha. Haati keenya kun akkuma suuraa argitan kana baay'ee dadhabanii jiru. Umuriin isaanii deemee jira. Umuriin namaa ka budaatiin hin jira. Bifa namaa bichaa laalanii madaaluunis hin danda'amu. Maaliif jennaan hojiin biyya ormaa osoo umuriin keetu hin ga'in osoo atu daa'ima taatee jirtuyyuu umurii keessii fixaa jechuudha. Kanaafuu biyya ormaa keessatti umurii kee waggaa 10 ol biyya arabaa gaafa hojjetteerte namummaan kee dhiigni kee humni kee waa baay'ee keetitu si hir'achaa deema jechuudha.
Kanaaf amma isheen tun hojjechuu fedhii qabdi. Yoo xiqqaate waggaa 4 hojjechuu fedhii qabdi. Amma waan xiqqootu naafee jira. Isa waggaa 4 yoon dalage nan geeffadha kan jedhu. Karoorri ishee ammallee karoora waggaa 4 hojjechuu ture jechuudha. Inna galteetoo dhiyeenya deebite erga deebite naannoo baatii jaata. Amma sa'aatii kanatti galuu fedhii hin qabdu. Waa baay'eetu jalaa hir'ateera isa guuttachuudha karoorri ishee. Ishiin amma yeroo ammaa kanatti heerumas hin barbaaddu waa tokko hin barbaaddu dhala ishiitii jiraatti waan ta'eef umuriin ishiitillee deemu homaa ittiin fakkaatu jechuudha. Haa ta'u garuu odoo ishiin hin beekin madaamin ishii waa baay'eedhaan ishii madaalte maal jetteeni jechuudha sarraatinyoota biraatiin jechuudha ishii dhossitee ishiittiin himinaati jetteen. Ishiin amma yeroo yaamullee akka duraanii daftee naaf hin dhuftu daftee naaf hin owwaattu waan tokkollee hojjedhu yoon jedhen dafteen hojjettu ganamallee yeroo ribaa kaatu dafteen kaatu akka duraanii san hojii hojjechuu dhiistee jirti waa baay'eedhaan qinneessitee jirti. Ani immoo nama dafee taf jedhee naa hojjetuun barbaada malee nama qusus jedhu hin barbaadu. Kanaafuu ishii gara biyyaa galchuufan taati keetti mureefin jira. Kanaafuu sarraatinyaa beektan hiriyoota keessan keessa nama beektan yoo jiraate akkanaaf iddanii ishiin har'a galgala gara biyyaa galti tikeetti ishii xumuree jira garuu ishiin hin beektu akka sapiraasittan galgala itti hima jetteeni hiriyoota ishiitti himte jechuudha. Achi hiriyoonni ishiillee ishiitti himne akkuma tasaa ka galgalli sun geechee waan qabdu guurradhu waggaa dheeraa si dandeenye jirra ammaan booda ati guddattee jirta dulloomtee jirta umurii kanaan oli mana koo taa'uun sin barbaachisu amma ati galtee biyya keetitti xooramuu qabda humnallee fixattee jirta kanaaf galuu qabda har'a sin gaggeessa jettee gara dirree xiyyaaratti geggeessuuf meeshaa kee qopheeffadhu jetteeni jechuudha. Yeroon kana siniin jedhu nuti arabdoonni kan nu jaalatan gaafa humna qabnu gaafa humna qabaanne taf jennee fiinnee hojjennu kana gizee olis gadis kaannee odoo dadhabee hin jedhi fiigichaan hojjennu malee gizee qusus jennu akka nu hin jaalanne hundi keenyayyuu sirriitti gadi fageenyaan ni beekna jechuudha. Keessattuu fayyaa fi humna yoo fixanne gola ormaa keessatti sekondii takka nun teechisan jechuudha. Kanaaf obboloota koo yeroo biyya arabaa hojjennutti maaliif akka hojjennu sirriitti beekuu qabna. Keessattuu gaafa akkanatti tasa tikeetiin nutti murame waggaa dheeraa biyya ormaa teenye baay'een keenya ama baay'een ijoollee waggaa dheeraa biyya ormaa taa'u malee biyyatti wanti isaan guduunfatan hin jiru jechuudha. Gaafa biyya galla jedha zeeroodha jechuudha. Galuuf kan cinqamantu jira. Osoo hin beekin immoo gaafa tikeetiin akkanatti itti murame jedhee gaafa harka duwwaa galanii baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf hadaraa keessan ijoolleen akkasii jabeessaa sirriitti of eeggannoo godhadhaa of eeggannoo taasisaadha. Wanti akkanaa kun nama miidha baay'ee nama miidha dhugaan sinitti hima. Inna isheen tun baay'ee boochee rifattee waan gootu wallaaltee niiraa takka farkaan qabdu madaamin cubbuu natti taati jettee birrii 2,000 kenniteefi jechuudha. Inna ishii sila waggaa ganaa karoora waggaa 4 qabdi turte garuu madaamin gizuma san tikeetii murtee gara biyyaa galchite. Ishiin immoo sarraatinyaa ishii madaaltu sarraatinyaa fiiddee mana ishii keessa hojjettu barbaaddi malee sarraatinyaa bakka ani ati akka haadha kootii taateerta waan ta'eef ani si ajajachuun naqaanicha jira jettee afaan nama baastee jechuudha. Kanaaf waggaa dheeraa hanga umuriin keessan deemutti hanga dadhabdanitti hanga dhimamtanitti hanga waa baay'ee ta'anitti hanga dhiinni namaa qennisutti hanga gooliin namaa zorutti gola ormaa keessa hojjechuu osoo hin taane yeroodhaan gola ormaa keessatti hojjetanii gara biyya ofii keessaa malachuun akka nama barbaachisu viidiyoo kanarra ani baay'ee hubadheen jira jechuudha. Isinis akka hubattan abdii guddaan qaba. Fakkeenya hunda keessanii isinii ta'a jedhe tanan isinii fide viidiyoo kana. Kanaaf obboloota keenya baay'een keessa waggaa dheeraa biyya ormaa hojjettanii deebitanii asii galtanii heerumtanii isinii ta'uu didee biyya ormaa deebi'uu yaaddanis ni jirtu waan ta'eef wanti kun dogongoraadha. Kanaafuu waan irratti kuftan boru waan irratti bayyanattan dirqama qopheeffachuu isinirra jira isiniin jechuun affeerraa kooteedha. Viidiyoo kana asumarraa nan goolabaa waan wajjin turtaniif galatooma hanga viidiyoo biraatti